Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarrii waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu hannagaa qootan jira galata waaqayyo warroonni viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan dhugumaan dhugaatti hundi keessanuu galatoomaa eebbifamaa siniin jechuu jaaladha akkasumas immoo har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra akkasumas wanti isiniif qabadhee dhufee gizee baay'ee jechuudha gara laafummaa keenyatti gizee baay'ee bakka wantoonni tokko ni jiru ture gara laafummaa keenyatti bakka maaliif ani nama kanaaf kana gochuun qaba ani namni kun maaliif rakkata ani namni kun maaliif wannu jedha jechuutti gizee baay'ee ni miidhamna jechuudha dhugaa miidhaa hin taane ofirraan keenya jechuudha fakkeenya firiyaa shamarranii irraas yeroo baay'ee hiriyoota shamarranii keessatti shamarran baay'een kan nu miidhanii deemantu jiru jechuudha ittuu warri shamarranii jechuudha dhugaa lubbuu namaalee baasuudhaaf beekan irraallee hin gargaaru jechuudha fakkeenyaaf amma obboleetti keenya kan amma boqotte kana waaqayyo lubbuu ishee amaaru dhugaa ani baay'ee natti dhaga'ama jechuudha ani yeroo baay'ee waan koo keessa miidiyaan takkataatalu dhugaa waaqayyo jechuudha garuu immoo yeroo baay'ee yeroo viidiyoo obboleewwan kootii ilaalu baay'ee tokko natti dhaga'ama jechuudha ani san jira fakkeenyaaf obboleewwan koo biyya ambaa keessa jiran irratti wantoonni akkanaa yeroo ga'u ani eessan jira ani maalan gochaa jira gizeen jedhu natti dhaga'ama jechuudha maaliif namni tokko waan ta'aa jiru namni nagarre nama rafee jiru jechuudha ani immoo ani dhuguma nama rafee jiru san jechuudha maaliif waan tokko gaafa argite malee wannu hin jettu jechuudha gizee baay'ee ani kana baxaama lagoo keessatti gizee hunda hin takkataatalu jechuudha dhugaa maaliif akka ta'e garuu hin beekan sababa saniif wanti isiniin jechuu barbaadee bakka kanatti viidiyoo obboleetti keenya ganama gallakkistee tokko irratti viidiyoo tokko micoota akka jala galee ilaaleen ture jechuudha adaadaa kootii ishiin tun jechuudha ishiin boqotte tuni adaadaa kootii da'uudha fi guyyaa 5 qofatu hafe jedhe doktorri yeroo ishiin jettu natti dhaga'ame dhugaa waaqayyo በጣም ተሰማኝ ለምን ሰው ነኝና nama ta'ee namni namatti dhaga'amne namatti kamiyyuu hin jiru jechuudha garuu gizee ammaa kana keessa nama taanee fakkeenyaaf ani nama ta'ee namarratti yeroo murteessu namni immoo nama ta'ee yeroo daratti murteessu dhugaa hin beekan jechuudha gizee amma immoo akkas ta'e irra caalan namni tokko bakka nama ta'e namarratti murteessuuf deema ati dogongora illee qabaadhu dogongora illee qabaachuu baadhu ብዙ ጊዜ ሰው ላይ ነው የምንፈርደው ጊዜ ባየ namarratti murteessina jechuudha maaliif akka ta'e garuu hin beeku እውነት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያ ሰዎች ያቺ አረብ ያለች ልጅ እንዲሆነች እንዲያረገች ነው እንጂ ግን የኛን ጭንቅ የሚያዩ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው በላንም ጠጣንም ተኛንም አልተኛንም የሚያውቀው አንድ አምላክና እኛ ብቻ ነን ጊዜ ባየን ኑቲ ሙርቴሱ jechuudha anis obboleetti koo kanarra yeroo ishiin adaadaa kootii ishiin kan lubbuu dabarsites nama keenya kan lubbuun baates nama keenya yeroo jettu unat baay'ee tokkoon isheetti adannaqe jechuudha maaliif hojjettan namni amma akkanatti yaadu bar nama tokko gaafa ajjees waaqayyo isaa ajjeesoo akkas nu himuti jechuudha ani annama dadhabduudha nama cubbamtuudha namarratti murteessuu hin danda'u garuu kan namarratti faradu
kan yeroo firdiitiif sa'aatii firdiitti nama eegu waaqayyo tokkicha bichaadha. Anas taanaan isinis taanaan abbaa barbaademaa hin taane namarratti faraduu hin dandeenyu jechuudha. Kan namarratti faradu waaqayyo tokkicha. Garuu jechoota ishii san keessa dhugaa baay'ee tokkoon ishee adannaqe jechuudha. Kan boqatte sadaadaa kooti kan lubbuu baastet nama keenya dhugaa ishii bichaa barbaadna gaafa isheen jettu nama akkamiitu tuni? Namni jechi waaqayyoo laphee ishii keessatti gale. Namni jechi waaqayyoos keessa ishiitti galeen jedhuunatu maaliif namoota biraa osoo ta'e irratti murteessu ammuma tana yaaduutu ammuma tana akkas yaa jettu jedhu. Nafseen namaa jechuudha yeroo baay'ee namoonni baay'een lubbuu namaa ni baasu. Atis immoo deemtee namni kun ati lubbuu nama kiyyaa baase jettee lubbuu isaa yoo baaste sirrattu sitti faradama. Garuu immoo nafseen nama tokko jechuudha lafa kanarratti homaa nutti fakkaatu. Hundi keenya abbaa barbaademaa hin taane dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee jaarsas ta'ee jaartis ta'ee wanti lafa kanarratti hojjennu har'a gatii hin qabu. Guyyaan gatii qabu. Guyyaan nutti faradamu. Kan gaarii hojjennes gaarummaa keenyan nutti faradamu. Kan badaa hojjennes badooma keenyan akka nutti faradamu. Har'aa mooti boru jechuudha. Sababa isaaniif iyyuu ani wanta biraallee jechuuf himuti jechoota isheen jette san irratti baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Dhugaa በጣም ተሰማኝ። baay'isee natti dhagahame. Garuu obboleettii keenya kan boqattes waaqayyo lubbuu ishee amaaru daa'ima isheellee waaqayyo lubbuu amaaruu fi akkasuma obboleewwan keenya ishee wajjin jiran sanis homaa wanni godhamu hin jiru. Dirqama osoo mucayyoon tun mana isaaniillee dhattee keekii kana laatuu fi baatte ijoolleen kun mucayyoon kun guyyaa gaafa saniin dabartu. Carraan ishii guyyaa gaafa saniin darbu. Lubbuun namaa harka namaa keessa hin jiru. Osoo wanni fe'ee galee maaliif anaa mootikaa kan nama uume waaqayyo tokkicha. Silasa jechoota ishii san irratti baay'ee tokkon ishii dhaannoo jedhe immoo har'a akkana jechuuf himuti maatii ishii san bira dhaabbatanii akka reeffi ishii biyyatti gal nu gargaara yeroo ishiin jettu dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Maaliif maatiin keenya biyya keenyatti ijoolleen keenya naaf hojjetti ijoolleen keenya hojjetanii nuuf dabarsu jedhaniitti nu biyya arabaa dhufne malee ijoolleen keenya biyyaa baatee lubbuun ishee biyyaan baatetti darbeeti jenneeti muti jechuudha kan biyya keenyaa baane. Immoo carraadha. Biyya keenyas jiraan biyya hambaa keessas jiraan carraadha jechuudha. Carraa kanammoo wanni godhamu hin jiru waan hundumaaf iyyuu obboleettii keenya kan boqatte waaqayyo lubbuu ishee amaaru homaa wanni godhamu hin jiru. Obboleettii keenya immoo kan lubbuu ishee baasteefis lubboonnaa ishee dhabaa kennu homaa wanni godhamu hin jiru. Isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Bakka hin dogongorii dammoo jechootaan ani jecha badaa dubbadhe yoo jiraadhe dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaarra naaf turaayi. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Nagaarra naa turaayi isiniin jechuu jaaladha.